gizee isaan humna isaaniitti dhabanii yaada sammuu isaaniitti dhiphatanii aartii keenya guddisuudhaaf bu'aa irraa buufannaa osoo hin taane aartii keenya dorgomsiisuudhaaf gama addunyaatti viidiyoolee ajaa'ibsiisoo viidiyoolee babbareedduu kana qabatanii viidiyoo sadarkaa addunyaatti dorgomuu dandeessu qabatanii isaan dhufan kana nuti gama keenyaan gahee nuti bahuu qabnu haa baanu. Walleen ajaa'ibaa fi hawwataan tokko dhufaa jira. Wallisaa Dinqisaa Dabalaa sagalee isaa kiloolee sana itti dhangalaasee Yoosan Geetaahuun ammoo jechoota akka meeshaa waraanaatti humna qabaniin wallee miidhagaa kana qopheessee kan Dinqisaan ammoo sagalee kiloolee sagalee qalloo akka waraanaatti osoo hin beekamnetti nama hawwattee nama seentu tana. Egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanala Huzee Entertiimentii taatan kabajaa fi jaalatanya bakkuma isin jirtanitti isin haala qabu isin jaalladhan kana viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoo haaraa viidiyoo addaa qabadhee dhufee jira. Viidiyoon tun maal jechuun isin oolu egaa akkuma barame gara viidiyootti osoo isin dabarsinee gara yaadaa osoo isin dabarsinee warroota maatii chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya Huzee Entertiimentii subscribe godhuu akka hin daganne warroonni ammoo maatii chaanala kanaa taatan like share godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Viidiyoon irraa tana qabadhee dhufe viidiyoo akkamii kan jettu waliin laalla intiroo gabaabduu dhuftu boodaan kan walitti dachaan garana. Egaa daawwattoota keenya walitti dachaanii jira. Akkuma barame gaa'ee har'aan tana viidiyoo haaraa takka dhufu jiran online kan gubbaa sooshaal miidiyaa guutuu irra viidiyoo to'attee jira. Viidiyoon tun viidiyoo akkamii haala kamiin eegamu jirti eenyutu hojjete eenyutu barreesse viidiyoon kun viidiyoo akkamii kan jiru nama yaaddeessite hedduu jechuun anis sooshaal miidiyaa irratti argeetiin ture. Haalaan takka dasna jettee namni kun nama jabaadha gaa'ee viidiyoo isaa ta'ammaan dura dabartees gizee ilaalu nama akkaan dandeettii qabu nama akkaan sagalee illee qabu nama odeessi illee akka ajaa'ibaa qabu eenyu kan jedhu aartistii keenya kabajaa fi jaallatamaa aartistii Dinqisaa Dabalaati. Walaleessaa yookiin akkasuma qindeessaa muuziqaa abbaa istiidiyooti. Dinqisaa Dabalaa viidiyoolee adda addaa hojjechuudhaan sirboota adda addaa hojjechuudhaan kan saba isaa boonsaa turedha. Dinqisaan abbaa walleelee sadarkaa qabdu keessaa walleen isaa wallee haalaan jaalatamtu uummata Oromoo biratti wallee akkaan dhageettii qabdudha. Akkasuma abbaa istiidiyooti. Qindeessaa muuziqaati. Muuziqaaleen inni qopheessu innawaa jaalatamoo keessaa muuziqaa akkaan dhugaa rabbii muuziqaa akkaan nama hawwatudha. Muuziqaan isaa an akkana jeesuu illee hin danda'u. Muuziqaa inni dalagu artistoonni hedduun beekamoon isa biratti dalagan yeroo duraatiif baroota dabran keessa artistoonni akka Caalaa Bultumee faan gaafa gaara jiran akkasuma Jaafar Yusufaan hedduu isa biratti dalagaa turan. Artistoonni keenya kalafaa keessa hedduun isa biratti dalaganii muuziqaa haalaan hojjetaa jechuudha. Warra aartii keessaa namni nuti muuziqaa dalaguudhaan muuziqaa qindeessuudhaan abdannu keessaa inni isa tokko. Muuziqaa har'aan tana inni qabatee dhufe muuziqaa haaraa takka sagalee kiloolee bareedduu sagalee ajaa'ibaa sagalee akkaan nama hawwattu kan qabudha. Sagalee bareedduu tana muuziqaa ajaa'ibaa kan mata dureen isaa daaduu qabatee dhufee jira. Garuu ammoo eenyu kan barreesse eenyu kan qindeesse muuziqaa kana sirba kana kan walaloo fi yeedaloo barreesse nama akkaan amma yeroo tana keessatti akkaan
uummata Oromoo biratti dhageettii sirbi isaa dhageettii akkaan harkateedha. Sirbi inni hojjete haalaan yeroo muraasa keessatti akkaan ga'e. Akkasuma sirboota adda addaa hojjechuudhaan, sirboota adda addaa qindeessuudhaan, sirboota adda addaa barreessuudhaan, walaloo ajaa'iba akkasuma yeedaloolee adda addaa, yeedaloo haalaan nama hawwatu kan qopheessee namaa kan eenyuuni atis beektaanis beektu abbaa eenyuti bulloon garmaa mutola maama nuudaa oola yoo sangaa ta'u abbaan sirbaa ammaan tana dinqisaa dabalaa dalagu jiru kana walaloo fi yeedaloon yoo san geetaawunii qindeessaa muuziqaa dinqisaa dabalaati. Viidiyoon kun gaa haala sooshaal miidiyaa irra deemu kanaan viidiyoo akkaan nama hawwattuudha. Sooshaal miidiyaa guututti dhuunfattee jirti viidiyoon kun. Egaa walleen ajaa'ibaa kun walleen ajaa'ibaa fi hawwataan tokko dhufaa jira. Walli isaa dinqisaa dabalaa sagalee isaa kiloolee sana itti dhangalaasee yoo san geetaawun ammoo jechoota akka meeshaa waraanaatti humna qabaniin wallee miidhagaa kana qopheessee kan dinqisaa filaate yommuu ta'u, dinqisaan ammoo sagalee kiloolee sagalee qalloo akka waraanaatti osoo hin beekamnetti nama hawwattee nama seentu tana qabatee dhufaa jira. Obbolee koo anaa dhufu sin ja'a. Garanumaan ammoo yuutuubni inni irratti gadhiifamu yuutuubni walleen daadoo jedhu kun irratti gadhiifamu yuutuuba Barriqoo Entertainment. Barriqoo Entertainmentiin sooshaal miidiyaadhaaf haaraa natti fakkaata. Karaa feesbuukaatiin yommuu ilaalu feesbuukni isaaniitis haaraa gamanumaan Barriqoo Entertainmentii follow godha. Dabalataan ammoo Barriqoo Entertainmentii gama yuutuubaatiin dheeyxanii anillee liinkii description boxii jalaa isiniif kaa'a subscribe godhuudhaan wallee kana akka wallee kaanii daran dafnee rikardii cabsiisuu qabna. Haa ta'u garuu ammoo waan takka nuti namni kun Oromoon hedduu akkasuma hayyootaas yuutuubarootaas aartistootaas hedduu qabna. Garuu viidiyoon keenya baay'een hin ilaalamu. Maaliif? Atummaaniif gaafadhu. Yeroonii fi isaan humna isaanii itti dhabanii, qabeenya isaanii itti dhabanii, sammuu isaanii itti dhabanii akkanatti hojjetanii laffa'anii aartii teenya gama fuulduraatti dhiibanii nu biraan gahan rakkoon nuti ilaaluu dadhabnuuf. Gamanuma ollaa keenya yoo fudhanne ollaa keenya Somaaliyaa kana uummanni isaanii nurraa waa xiqqishu heddumminaan qaban nurraa. Gama ollaa keenya gamanaa kanaas yoo fudhanne gama Tigraay kana uummanni isaanii waa xiqqishu. Viidiyoon isaanii ammoo yeroo gadhiifamtee keenyaan dachiisan gargar fagoo. Keenya hin laalamu ormaa hin laala nu laala. Namni isaanii akkasitti ilaaluu beeku nuun laalaaf gama warra soddaa keenyaa kanaas yoo fudhanne nuun laalaaf isaan nuun ga'an sanuu nurra caalma baay'inaan nuun laalaaf viidiyoon teenya hin deemtu jechuudha. Garuu ammoo akkas godhuu hin qabu. Gizee isaan humna isaanii itti dhabanii yaada sammuu isaanii itti dhiphatanii aartii teenya guddisuudhaaf bu'aa irraa buufannaa osoo hin taane aartii teenya dorgomsiisuudhaaf gama addunyaatti viidiyoolee ajaa'ibsiisoo viidiyoolee babbareedduu kana qabatanii viidiyoo sadarkaa addunyaatti dorgomuu dandeessu. Qabatanii isaan dhufan kana nuti gama keenyaan gahee nuti bahuu qabnu haa baanu. Maal qaba yoo sheer goone sheer goone iddoo hundarratti
bira haa dhaabbannu. Garuu ammoo osoo viidiyoon tun gadi hin lakkifamin dura YouTube Barriikoo Entertainment subscribe godhaa. Achirratti isiniif dhufa waan ta'eef notification as banadhaa. Kanaafuu walleen dinqiisaadha wallee akkami kan jiru yeroonii fi isiin gad lakkifamtee waliin teenyee akkuma ammaa kanatti irraa react goona yoo achi nuyeeti. Garuu ammoo hamilee itti haa taa'u akka isaan viidiyoo kana caalaa viidiyoo bareedduu hojjetanii dhufan hamilee itti haa taa'u. Numaa wal jabeessa, numaa wal koffisa, numaa wal guddisa. Yoo nuti keenya hin guddisne kan biraa dhufee kan guddisu hin jiru. Ani sarara hordoftoota qabaaddeeti miti. Garuu ammoo namni takkichi na bira jiru yoo na dhagahee deemee isaaf laale bu'aa ni qaba jeeti. Kanaafuu girri jennee akka girrisaa sanitti girri jennee deemnee daawwannee fi waan gama keenyaan nurraa barbaachisu haa baanuun isiniin jaa isinitti hin dheeressu. Viidiyoon gisee dhuftee waliin dachaaneetiin waliin viidiyoo san daawwannee akkamitti akka hojjetamte viidiyoon garuu onlaayinii sooshaal miidiyaa kanarraa akkanatti gooti. Viidiyoo ajaa'ibaa na fakkaatti gisee ilaaluu hedduuta kanatti tolteetiin baanaruma isaa ilaalee akkasumatti kafara isaa ilaalee footoolee isaa hedduuta akka sooshaal miidiyaa irra oofu jiranii natti tollaanii anis dhufee gama kanaan gama viidiyootiin isin biraan gahe yoo viidiyoon kiyya kun sitti tolee histiin godhin laayik yoo haaree taate subscribe godhi. Maatii kiyya yoo taate laayikii godhiitii sheer godhi. Isinitti hin dheeressu. Waliif humna haa taanu, waliif hirkoo haa taanu. Gamanumaan peejii kiyya Huzee Entertainmentii follow naa godhaan isinin jaa. YouTube kiyya Huzee Entertainmentii subscribe godhaa, follow godhaa, like share godhuudhaan na jajjabeessaanis hanga viidiyoon dhuftee viidiyoo waliin reakshinii irraa goonuu irraa gabaabsa. Isan waan hojii turtaniif hedduu takkanaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaaladhe isiniin kabaja. Lafa nagayaa biyya nagayaa keessanaaf oolaa.